Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan akka qasaatii bakka keessanitti nagaan isin gaafadhaa akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa jedhu hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraadha barachaa kan jirru. Barumsa kanaan egaa obbolaawwan kutaa 8ffaa barattan akkuma yaadattan wangeelota arfan keessaa kan xumuraa wangeela Yohaannis waa'ee Yohaannis amma ta'e ilaalleerraa taansinee wangeela isaa ilaalleerraa kaayyoo maaliidhaaf akka inni barreeffame qabiyyee isaas akkasumatti immoo akkasumas haala addaadhaan raajiiwwan gooftaa keenyaa akkasumas gooftaan keenya waa'ee isaadhaaf kan dubbate torba godhee lakkaa'uudhaan kan inni barreesse. Isaan kana barannee dhaabbanneerraa jechuudha. Har'as barumsa kanatti dhufuudhaan kutaa 9ffaa barumsa kanaatiin kutaa 2ffaa kitaabilee kakuu haaraa kan ta'u kitaaba kutaa seenaa kan ta'e hojii duukaa bu'ootaa kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan wangeelaa Yohaannis ittaane kan jiru kitaaba qulqulluutti gaafa laallannu hojii duukaa bu'ootaadha. Hojii duukaa bu'ootaa osoo hin darbiin dura garuu wangeelonni arfan kutaa wangeelaa jedhamu jenne kutaawwan kitaabilee kakuu haaraa bakka 5tti kanneen qoodne keessaa kan jalqabaa kutaa wangeelaati. Kan itti aanu immoo kutaa seenaadha. Jalqabuma akka obbolaawwan barattan ni yaadattu. Kutaa seenaa kanaan kan jiru guyyaarraa barannaa jechuudha. Kutaan seenaa walumaa galatti akka seensaatti kan ilaallu kutaa seensaa yookiin kutaa seenaa kan akka seensaatti yoo ilaallu jechuudha. Kutaan kun maal kan dubbatu walumaa galatti erga gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos gara samiitti ol ba'ee booda qulqulluun Phaawulos hanganni Roomaatti galutti yeroowwan jiran seenaa mana kiristaanaa jalqabaa kan dubbatudha kitaabni kun jechuudha. Barumsa gooftaa keenyaa dhalannaa isaarraa kaasee hanga ol ba'umsa isaatti wangeelonni arfan nutti agarsiisaniiru. Isa booda hoo maaltu ta'e kan jedhu Kiristoos ol ba'ee isarraa jalqabee jechuudha. Barumsa duukaa bu'oota gooftaa keenyaa akkasumas booda qulqulluun Phaawulos gara kiristaanummaatti deebi'ee erga barsiisaa turanii booda qulqulluun Phaawulos hanga inni Roomaatti galee erga jiraatee booda achumatti akka inni wareegame jechaadha. Hamma kanaatti kan jiru seenaawwan mana kiristaanaa. Kutaan kun nutti agarsiisa jechuudha. Kunis bara yeroo kaawwamu ol ba'umsa gooftaa keenyaa booda bara 34ffaatii hanga 64ffaattidha. Bara 64ttidha qulqulluun Yohaannis gara qulqulluun Phaawulos gara sanaatti kan seenachaadha. Walumaa galatti waggoota 30dhaaf kan ta'u yommuu ta'u hundeeffamuu mana kiristaanaa ishee duraa kan ibsudha jechuudha salphaadhumatti. Innaa kitaabni kakuu haaraa waa'ee kanaa kan dubbatu kitaaba hojii duukaa bu'ootaa qofaadha. Kanaafuu kutaa seenaa jennee kakuu haaraadhaan kan barannu kitaaba tokkichadha. Kitaabichis kitaaba hojii duukaa bu'ootaadha jechuudha. Kanaaf hojii duukaa bu'ootaa barannaa jechuudha. Hojii duukaa bu'ootaa keessaa immoo kan jalqabaa duukaa bu'oota jechuun mataan isaanii eenyu akka ta'e mee haa ilaallu. Duukaa bu'oota jennee kan beeknu jalqaba maqaan isaanii duukaa bu'aarraa kan dhufedha. Duukaa bu'oota gaafa jennu baay'ina agarsiisa. Qeenxeen isaa immoo duukaa bu'aadha. Innaa duukaa bu'aa jechuun maal jechuudha? Kan waamamee, kan filatamee, kan ergamee, tajaajilaaf kan ariifatu jechuudha. Innaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos barsiisuudhaaf
cuubamee erga ba'ee booda jechuudha. Hojiin isaa jalqabaa barsiisummaa yeroo eegalu kan jalqabaa duukaa bu'oota isaa filachuu ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokkoffaatti akkuma agarru jalqaba guutummaa duukaa bu'oota filate jechuudha. Innis immoo duukaa bu'oota 12dha kan filate. Duukaa bu'oonni kunis namoota biratti wallaaloo kan jedhaman keessaadha gooftaan keenya kan filate. Egaa duukaa bu'oonni addunyaa kanaan naannoo kan barsaniidhaaf guyyaarraa haala kanaatiin kiristaanummaa kanaaf hundee kan ta'a. Namoonni kan tuffatu ture. Warra hin beekne naannoo Galiilaatti warreen jiraatan namoota warreen qurxummii qaban jedhamaniitu maqaan kun isaan ajajatu ture jechaadha. Gooftaan keenya garuu qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate warreen beektota ni qaanessee warreen ogummaa hin qabne jedhaman namoonni tuffatan immoo guddaadhaaf isaan geesse akkuma jedhe ogummaan biyya lafaa faayidaa hin qabu ba'uunet Waaqayyo duratti lapheedha amantiidha kan barbaachisu malee beekumsaa biyya lafaa digirii maastarsi maamni kana miti. Innaa duukaa bu'oonni kun namoonni wallaaltota jechuudhaan kan waamu keessaa kan dhufanidha. Innaa erga dhufanii booda barumsa gooftaa keenyaa waggaa 3.6 jechuudha. Isa duukarra bakka inni oole oolanii bakka inni bule bulanii baratanii raajiiwwan isaa arganii isa duukarra wanta hundumaa kan raawwatanidha jechuudha. Isaan keessaa ta'u kan ture yaa 12 keessaa jechuudha. Yihuudaadha. Inni garuu gooftaa caalaa qarshii jaallachuu isaatiin tiyyuu gooftaa isaa dabarsee kennuutiin jechuudha. Yeroo inni hojii duukaa bu'ummaa kana salphisee dhiisee keessaa ba'u bakka isaa Maatiyaas kan jedhamu duukaa bu'aan biraa duukaa bu'oota 12 keessaa kan 12ffaa ta'etu kadhannaadhaa fi carraa duukaa bu'oonni buusanii isaaf filatamee baheedha jechuudha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 hanga 16tti yoo dubbise ni arganna kana. Innaa duukaa bu'oonni kun isaan kamidha? Maqaan isaanii akkasumas yeroo wareegamummaa isaanii kabaji isaanii maal kan jedhu seenaa duukaa bu'oota kanaa bal'inaan warreen barbaadan obbolaawwan daandii jireenyaa seenuudhaan barreeffama isaa karaa teelegiraamii argattu. Viidiyoodhaan karaa yuutuubii ni argattu. Sagaleedhaan immoo karaa teelegiraamii ni argattu achirraa ilaaluu dandeessu. Asitti garuu walitti qabamatti gudunfuudhaaf jechuudha. Maqaan isaaniidhaaf guyyaa yaadannoo isaanii as tarreeffamanii jiru. Warreen viidiyoodhaan barachaa jirtan argattu. Kan jalqabaa hangafa duukaa bu'ootaa qulqulluu Phexrosidha. Guyyaa yaadannoo isaa adoolessa bultii 5dha wareegamummaa isaa jechuudha. Kan lammaffaa qulqulluun Indiriiyaas muddee bultii 4 yaadannoo taasisna. Kan sadaffaa qulqulluu Yaaqoob guddicha jennu Yaaqoob ilma Zebdiyoos yookiin Yaaqoob obboleessa Yohaannisidha. Isa guddicha kan jennu jechuudha. Inni eebila 17 yaadannoo isaati. Qulqulluu Yohaannis inni kun immoo obboleessa qulqulluu Yaaqoob yookiin immoo ilma Zebdiyoos jechuudha. Yaadannoon isaa fulbaana 4 guyyaa dhalannaa isaati. Isaan kan tarreeffaman kun guyyaa wareegamummaa isaaniiti. Qulqulluu Filiiphoos sadaasa 18dha. Qulqulluu Bertalemiyoos fulbaana bultii 1. Qulqulluu Toomaas kan 7ffaa caamsa 26. 8ffaa qulqulluu Maatiyoos onkoloolessa 12 yaadannoo isaanii taasisna. Kan 9ffaa qulqulluu Yaaqoob xiqqicha yookiin immoo Yaaqoob ilma Ilfiyoos kan jennu gurraandhala bultii 10. 10ffaan qulqulluu Naatanaa'el caamsa bultii 15. 11ffaa qulqulluu Taadiyoos adoolessa 2. 12ffaan qulqulluu Maatiyoos Maatiyaas qulqulluu Maatiyaas bitootessa 8. 13ffaan qulqulluu Phaawulos adoolessa bultii 5. Qulqulluun Phaawulos yoo gooftaa keenyaan yeroo inni jiru filatamachuu keenya osoo hin taane boodadha. Erga gooftaan keenya ol bahee booda gara tajaajila kanaatti dhufuutiin tajaajila raawwateedhaa fi kabaja isaatiin hanga duukaa bu'ootaatti gahuu waanta danda'eedhaaf abboonni keenya haala kanaatiin 18ffaa godhanii ni lakkaa'u jechuudha. Malee duukaa bu'oonni gooftaa keenyaaf ta'an 12dha. Duukaa bu'oonni kun mana kiristaanaa ishee duraa biratti kabaja addaa kan qabanidha. Maaliidhaaf kiristaanummaa gooftaa keenya irraa kaasanii guyyaa irraa addunyaa irra jiru kanaadhaan kitaaba barreessuutiin barsiisuudhaan kan geessan waan ta'eef kabaja addaa qabuuni. Guyyaa kanas yaadannoo ni taasisnaa fi yaadannoo isaanii ilaalchisuudhaan immoo manni kiristaanaa keenya duukaa bu'oota 11dhaaf akkasumas qulqulluu Phaawulosiif guyyaa wareegamummaa isaanii kabajji. Qulqulluu Yohaannisiif immoo guyyaa dhalannaa isaa kabajji. Qulqulluu Yohaannis yaa fooniif lubbuudhaan fooniin hin duune gara akka Heenookiif akka Eeliyaas gara samiitti waan fudhatameedhaaf guyyaa dhalannaa isaa fulbaana bultii 4 manni kiristaanaa keenya kabajji jechuudha. Ayyaanni isaanii kun sirriitti kabajamuu kan qabu ta'uu isaatiin immoo abboonni keenya maal jedhu sinoodoosii isaaniitiin guyyaa ayyaana duukaa bu'ootaa guyyaa boqonnaa taasisaa isaan
ajaja Kiristoos kanneen barsiisanidhaa fi kennaa hafuura qulqulluu kan hubachiisanidha waan ta'aniidhaaf jechuudhaan barreessaniiru. Kanaafuu ayyaanni isaanii ni kabajama sirriitti kabaja. Mana kiristaanaadhaan kabaja addaatiin ni kabajamaa jechuudha. Egaa waa'ee duukaa bootaa amma kanaa jenne gara kitaaba hojii duukaa bootaatti haa dhufnu. Kitaabni hojii duukaa bootaa jechuudhaan kitaaba qulqulluu keenya keessaa tokko jiru kun qulqulluu Luqaasiin kan barreeffamedha. Innis yaa wangeela isaa qulqulluun Luqaas Tewofiloosiif akkuma barreesse kanallee namichuma kanaaf barreesse. Kan barreeffame naannoo bara 64ttidha. Qulqulluun Phaawulos gara Room mana hidhaa erga galee booda jechuudha. Mana hidhaa as dachee Yihudaarraa mana hidhaa keessaa bahee gara Room erga gahee booda jechuun bara 64 dhaloota Kiristoosiin booda jechuudha kun. Kun xumuramee 65ffaan yeroo jalqabu afaan Giriikiin biyya Roomaattidha kun kan barreeffame. Kitaaba kanarratti qulqullichi Luqaas ol ba'umsa gooftaa keenyaarraa kaasuudhaan duukaa bu'oonni addunyaa naanna'anii fayyina addunyaadhaaf raawwatame kana barsiisuu isaaniidhaa fi namoota baay'eedhaaf fayyina kennuu argamsiisuu isaanii bal'inaan barreessee ni arganna. Kaayyoo maaliif barreeffame kitaabni kun yoo jenne kitaabni kun kaayyoowwan 3 tokkoof akka barreeffametti ni hiikama. Kan jalqabaa hundeeffama mana kiristaanaa fi guddina ishee ibsuudhaafidha. Manni kiristaanaa akkamitti akka isheen jalqabde maatii Kiristoos 120 ka'uudhaan gaafa cuubbaa gaafa horii qulqulluu bu'u maatiin 3,000 dabalamanii isa booda yeroo muraasa isaa booda 8,000 galanii akkasiin jechuudhaan babal'ate manni kiristaanaa akka isheen addunyaa qubatte kan agarsiisaa. Kan lammaffaa immoo waa'ee gargaarsaa hafuura qulqulluu ibsuudha. Ingirii hafuurri qulqulluun gargaarsa guddaa kan qabu achumatti barreeffameera. Hojii duukaa bootaa boqonnaa lammaffaa jechaadha. Dursanii duukaa bu'oonni sodaatoo kanneen turan hafuura qulqulluutiinidha. Qulqulluun Phaawulos Phexros hangafi duukaa bootaa mataansaa dursee Kiristoosiin ganee ture miti sodaachuudhaan jechuudha. Sana booda garuu erga hafuura qulqulluu argatee booda waa tokko osoo hin sodaatin mootota Roomaa fidda fuuldura dhaabbachuudhaan hangafoota lubootaa warreen jedhaman warreen Yerusaalem jiran fuuldura dhaabbachuudhaan Kiristoosin lallabaa turedha. Innaa gargaarsa hafuura qulqulluutiin baay'ee akka isaan argataniif akka jabaatan. Kan sadaffaa immoo duukaa bu'oonni ayyaana gooftaa keenyaa raawwachuudhaaf addunyaa kallattii arfaniinuu naanna'anii barsiisuu isaanii ibsuudhaan nuufis amala kiristaanummaa nu beeksisuudhaafidha. Ingirii otoo sodaatiin rakkoo tokko osoo hin kaasiin kiristaanummaa qabatanii jechuudha addunyaa kallattii afuriin ka'an hafuura qulqulluu erga fudhatanii booda sooma isaanii erga xumuranii booda duukaa bu'oonni. Innaa kun maal tokko ajaja Kiristoos raawwataniiru. Kan lammaffaa maal nyaannaa maal dhugnaa akkam taana osoo hin jedhiin jechuudha waaqayyo gargaarsaa amanuudha. Kana hundumaa taasisaniiru. Naannoofis immoo guyyaa rakkoon fakkeenya guddaadha. Kan jalqabaa ajaja Kiristoos raawwachuu asirraa ni baranna. Kan lammaffaa immoo yeroo kana raawwannu gargaarsi waaqayyoo akka nu wajjirraan jiruudhaa fi nuti dhimma keenyaa osoo hin taane dhimma fuudhaadhaaf yoo dhamoone warreen biroo immoo akka isaan guutaman kan nu agarsiisudha jechuudha. Qabiyyee isaa ilaallu qabiyyeen kitaaba kanaa bal'aadha. Kan jalqabaa hundeeffama mana kiristaanaa ishee duraa ni qaba. Ingirii mana kiristaanaa ishee duraa akkuma jalqaba kaasne maatiin 120 mana Maariyaam haadha Maarqositti haadha keenya dubroo Maariyaam wajjirraan kadhannaa taasisaa turaniiru. Kana booda hafuurri qulqulluu isaaniif bu'ee namoonni 3,000 dhubamuudhaan dabalamanii kana booda yeroo muraasa keessatti maatiiwwan 8,000 galanii haala kanaatiin manni kiristaanaa ishee jalqabaa tokkummaadhaan kiristaanonni kan itti hirmaatan hundoofteetti jechuudha. Baay'ee mana kiristaanaa kan jennu gamoo kana mitasitti. Tokkummaa kiristaanotaadha. Gamoon boodadha kan ijaarame. Isas yoo ta'e nutti agarsiisa kuni garuu hundeeffama ishee jalqabaa gaafa jennu mana tokkummaa kiristaanotaati. Kunis yaa'u mana kiristaanaa waan jedhamuuf jechuudha. Kan lammaffaa cuubbaa duraati. Cuubbaan duraa jalqabaa hafuurri qulqulluun cuubeera. Cuubbaa isaaniiti. Itti aanee immoo isaanumti naanna'uudhaan jechuudha. Duukaa bu'oonni naanna'uudhaan namoota adda addaa cuubuudhaan dabalaniiru. Fakkeenyaaf qulqulluu Phexros hojii duukaa bootaa boqonnaa 10 qarna la'oosiin cuubee dabaleera. Warreen guyyaa hafuurri qulqulluu bu'us namoonni 3,000 cuubamanii dabalamaniiru. Guyyumaan dabalamaa 8,000 akka isaan galantu agarsiisa. Kan itti aanu immoo filannoo diyaaqonoota warreen duraa. Diyaaqonoota warreen duraa hangafa isaanii hangafa diyaaqonoota qulqulluu Isxifaanoosiif isaan kan ja'an jechuudha. Filamuu isaanii nutti agarsiisa diyaaqoonni jalqabaaf mana kiristaanaatti kan isaan itti filataman jechuudha. Itti aanee baqannaa kiristaanota ishee duraati. Ingirii baqannaan kan jalqabe asumarraadha jechuudha. Maatiiwwan 80,000 ta'an
hangafa isaanii kan ta'e qulqullichi Isxifaanos ni ajjeefame. Kana booda kiristaanonni kun addunyaan foffoca'an jechuudha. Innaa baqannaa jiruma kanadha kan inni eegalu. Taanee waa'ee wareegamtoota warreen dura kanneen wareegaman qulqulloonni lama jiru achi keessa. Kan jalqabaa diyaaqonii kanadha. Hangafa diyaaqontaa qulqullicha Isxifaanos. Tokko immoo duukaa bu'oota keessaa qulqullicha Yaa'aqoob. Qulqulloota duukaa bu'oota hunda keessaa jalqaba kan wareegame isadha. Qulqulluu Yaa'aqoob isa guddicha jechuudha. Achuma naannoo Yerusaalem ture kan tajaajilu. Innaa Heeroodis Agriiphaan bara 44ffaatti jechaadha wareegamummaadhaan akka darbu taasiseera jechuudha. Innaa wareegamtoota jalqabaa nutti agarsiisa kuni. Ittaanee immoo tajaajila duukaa bu'ootaa dachee Israa'el irratti illee nutti agarsiisa. Yaa qulqulluun Phaawulos, qulqulluun Phexros, qulqulluun Yohaannis mana qulqullummaa isaanii cimmirseenuudhaan tajaajilaa turaniiru. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 3 ilaaluun ni danda'ama. Innaa tajaajilanii namoota gara kiristaanummaatti fidaa turanii. Ittaanee immoo waamuu qulqulluu Phaawulos. Qulqulluun Phaawulos osoo gara warreen kaan kiristaanota ari'achuudhaaf osoo deemu Kiristoos ofuma isaatii akka inni waamee duukaa bu'aa taasise. Inni kun ibsameera. Tajaajila duukaa bu'ootaa dachee alagootaa irratti duukaa bu'oonni dachee alagaadha Yerusaalem irraa ka'uudhaan kallattii arfan ka'aniiru. Fakkeenyaaf qulqulluun Phaawulos achuma itti barsiiseera Qarneelewoosiin dachee isaanii deemuudhaan cuubee barsiisee isaan duukaa kanneen jiran hundumaa kiristaanatti galcheera. Akkasumas qulqullichi Phaawulos kan taasise deemsa isaa sadaniin addunyaa naanna'ee jechuudha. Qulqulluun Phaawulos kana hundumaa kan tajaajilee fi tajaajila kana kaasuudhaan kan qulqulluu Phaawulosiin hanga inni Roomaatti galutti ibsuudhaan kanumaan dhaabbataa jechuudha. Qabiyyeen isaa kanadha. Boqonnaa 28dha kan inni qabu. Boqonnaawwan kana bakka sadiitti qoonnee warreen tarreessa kana ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa seensadha. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa hanga 14tti seensa kitaabichaati. Tewofiloosiif akka inni itti barreessaa jiru kana booda ol ba'uusa gooftaan keenya isaan biraa ta'uu isaan ilaalanii ol ba'uusa. Kana booda boqonnaa tokko lakkoofsa 15 hanga boqonnaa 12tti kan jiru immoo wantoota baay'ee of keessaa qaba. Tokko kadhannaa isaaniitti duukaa bu'u tokkummaadhaan jiraachuu isaanii nutti agarsiisa. Mana Maariyaam haadha Maarqos tokkummaadhaan kadhannaadhaan cimuu isaanii. Kana booda hafuurri qulqulluun achoota isaanii buusaa. Hafuura qulqulluu fayyadamuudhaan hojiiwwan adda addaa naannoo Yerusaalemiidhaa fi akkasumas bakka adda addaa naannoo isheetti kan isaan hojjetan nutti agarsiisa. Boqonnaa 13ffaadhaa kaasnee hanga 28tti garuu qulqulluu Phaawulosiin hojiiwwan biyya warreen alagoota jedhamaa turanitti hojjetamanidha. Ingirii alagoota kanneen jedhaman kakuu moofaatti warreen ijoollee waaqayyoo hin ta'in turan warreen dhannan qabatiidha. Isaan kana guutummaa qulqulluun Phaawulos qulqulloota adda addaa dukana naanna'uudhaan kiristaanummaadhaaf kan geessedha. Isaan kana gara fuulduraatti yeroo waa'ee qulqulluu Phaawulos bira geenyu bal'inaan ni ilaalla waan ta'eef rakkoon qabaatu jechuudha. Walumaa galatti kitaabni kun haala kanaatiin boqonnaan 28 kun bakka sadiitti qoodamuudhaan ibsamuu ni danda'u jechuudha. Walumaa galatti kitaabni hojii duukaa bu'ootaa kitaabni seenaa kan jedhamu kakuu haaraa keessaa hojiin duukaa bu'ootaa kana fakkaata jechuudha gabaabumatti. Kan itti aanu kutaa 3ffaa kitaabilee kakuu haaraa kan ta'u kutaa ergaawwanii kan jedhudha. Isa immoo kutaa itti aanuun qabannee kan deebinudha kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.